Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allah Karim ya Mannani nutarjomi guutamtu imani. Allahu ya Allah Karim ya Mannani nutarjomi guutamtu imani. Booda as deebi'ee boo'ee gara Rabbii beela'ee gubadhee keessi koo azaabii namanitti madduun qabu yaa mujiibi. Na birmaddu adraa yaani maxxabiibi na barsiisi dhibee kan koo yaa gaalibii gara ergamaa kee Muhammad Habiibi. Namni beekun jiru dhibee koo yaa Rabbii yaa kaashifa zambii kaashifa quruubii yaa lima sirrii dafii na qaqqabii. Beelanarraa kaasii keessaan na qallabii jedhee Rabbittiyee argatee tabiibii Jibriiliin itti ergee fidee itti dhaabe. Bulukoosi hikmaa miniddin dawwahamii achiin qabbanaa'ee kan sila sagubee du'aa isaa dafee ilaahiin jawwabee beelli irraa deemee zabanan qariibi. Hirmatee fi Rabbiin barsiiseef nabiini nutarjoomii guutamtuu imaanii. Ergaan Zubeel dhufee qaqqabee nabiini cinqiinnitti jiru eegii dhagaanii Muhammad Mustafaan dikkaa yaaddaanii. Loltoota erginaa jecha mari'atanii sahaabaa nam lamaa ofitti waamanii Aliyyiitti dhaqaa himaa jedhanii. Zubeer kophaa ofii galee Yamaniini kuffaaronni guddoo rakkisaa jiranii ka'inaa qaqqabii jedha Aliyyiini. Lammanuu jarjaraa Aliitti dhaqanii ala qaqqabanuu dhukkubsataadha inni ijatu dhukkubaa of hin beekunni. Himuu sodaatanii irraa deebi'anii yaa ergamaa Rabbii dhufanii jedhanii Aliyyiitti himuu sodaannee deebine. Ijatu dhukkubaa of hin beeku inni dhiifnee as deebinee itti himuu sodaanne jedhanii itti himnaan ofiif ol kaanii. Dhaqanii Aliyyii waamaa ol seenanii yaa ibna ammii koo jedhaa ol seenanii lamman ija isaatti gorora tufanii. Achiin qabbanaa'ee dhibamee dhukkubni an fayyeera jedhee maal yaadni keessanii jennaan itti himanii qissaa Zubeer saanii nutarjoomii guutamtuu imaanii. Allahu ya Allah Karim ya Mannani nutarjoomii guutamtuu imaanii. Ammumarraa qabee nan deema gaanii jedhee farda ofii feete si'aanii wallisaasee fi ofii fuudhee yaayamanii. Si dhufaaraa Aliyyiin leenci beekamaanii leenca Rabbii jechuun moggaafame sanii Aliyyuun Haydaraan kan jette Armeenii. Akka leenca baddaa beekamuu fooliini abbaasee fi karaa lamaati barinni akka kunnaa sandaraa kan bare aalamni. Si dhufaaraa eegii dhaabaddu Yamanii jedha halkanii guyyaa gaallabe fardaanii rabbisa cimsinaan utuun dadhabini. Yamaniin qaqqabe arge alaabaa isaanii timsaaliirra jira jarri heddoosanii nama jajjabootii 10tu eeganii. Kan ispoortiin qaama ofii biqilchanii kan ispoortiin qaama ofii biqilchanii ala itti ba'uu dubbise Aliyyiini. Isin kan eenyuuti maal hojiin keessanii nu karraa salgawli mooticha Yamanii jennaan Allahu akbar jedhe Aliyyiini. Seefii luqqifatee jalqabee waraanni kunnanuu jijjissee saatuun gayni achiin bira cee deeme Aliyyiini. Ammas deemee argee alaabaa akkasanii nutarjoomii guutamtuu imaanii. Amma salaabichi timsaalii irra jira kan akkaan bareedu ijaarsa walqeerraa timsaalii naawiltii jedhuu jarra maara. Reetti homaa danuu jiru achi biraa namni jajjabootiin ta'an loltootarraa soddobataan utaalu achirra. Seefii ol darbatu qabatu awwaarraa utaalanii darbuu matootii waliirraa gaayaa nama dinqaa akkisi ajara. Dhaabatee ilaalee Aliyyuun Haydaraan natti of dhaadhaadhanii jedhee keessaa naaraa dubbisee dhaabatee gaafate haala jara. Bakki kun eessaa kan eenyuutu baandiraan isin nama eenyu jedhamtu nan baraa ankara deemaa daana buuftuu karaarra. Jennaarraa sargawliin beektaa mootii baraa nu jajjaboota isaa dhaabata kellaarraa deebiftuu waan taate balaa isaanirraa. Maraxamaa Yaman keessaa beekamaadha nu nama 30 dhaabata asirraa asitti deebifnaa ajaa dhuftu haara. Itaasifna daaraa jabeenya keenyaanii nutarjoomii guutamtuu imaanii. Allahu ya Allah Karim ya Mannani nutarjoomii guutamtuu imaanii. Dhagayeerraa fixee Aliyyuun Haydarii laa ilaaha illallah Allahu akbarii jedhee luqqifatee baasee Zulfiqaariin. Utaalee wallisaa dha'ee akka gaarii taraatti ciciibsee gargaarraan tahaarii yeroo xinnoo keessaa hunda lafattaree. Soddommanuu fixee Rabbi ofii shakkaree alaabicha buusee olii gad circiree dhiba mataa haasisee bawwaatti gadaree.
achiin bira cee adeemsa jammaree gara sanaatti hikmatal jabbaari aziizul xahaarii maliikud dayyaanii nutti arjoomii guutamtuu imaanii. Eegi aliyyiin deemee sayyidul qabnanii saabota ofii walitti qabanii aliyyiin deemeera kophaa ofii jedhanii kaaduukaa bu'aa qaqqabaa jedhanii 12,000 loltoota erganii kaan lafoo kaan fardaan kaan didichanii halkanumaa guyyaa fiiguu hundi isaanii kophaa ofii galee miidhama jedhanii inni kellaa lama cabsee dura isaanii sanaa galuusaa waree dhaga'anii jarri raasal gawliin bakkeetti yaa'anii utuu eeggatanuu alii wal arganii makarraa dhufuusaa eegii baratanii hundi mannee keessaa seefii luqqisanii eessa biyyi kan kee jedhaatti ka'anii aliyyiin allahu akbar jedha achumaanii seefiin hunda dha'ee jiksee tarumaanii gara mootichaatti fiigaa deebi'anii namaamtuu dhuftee yaa raasal gawl jedhanii tooftaa lolaa tolchaa nu ergaa isinii nutti arjoomii guutamtuu imaanii. Inni nama fixee kellaa lamman irraa kunoo asis galee dha'uu jammareera akkaataan siyasaa fagaataa namarraa akkaataan siyasaa fagaataa namarraa akkuma kanniisaa siin isaa awwaarraa akka waan barrisuuf fakkaata namarraa qophee cimaa jabaa nurraa barbaadeera loltoota dardaraa warra baratirraa walitti nuu qabaa kaasaa hunda jaraa kana qofaa miti kan biraa boodarraa hawaasha kan qabne yoona karaa jira dhufee biyya keenya taasisa garbarraa jedhanii kaanii olii gajjarjaraa biyya kakaasanii nu jabaadhaa dira waraanni ulfaataan sana haa galeera otoo caaroon baasiin buqqifnaa ofirraa tokkummaan olkaa mootii buqqee goraa jedhee hundi ka'ee gayyaa'ee hiriira itti buuse gaaraa daaficha rabbiin nutti arjoomii guutamtuu imaanii.